guys, nagaa siniif haa ta'u jirtu fayyaa keessan yalas nagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u isin jechuun jaalladha. How day is Friday no. Ana bira bareedaadha isin jira warra Itoophiyaa jirtan jimaan akka bira shaashii kiyya asiima wal darbe heefarra dabbas shaash. Na weeggi safara koon jiru baay'ee rakkachaa kanatti shaashiin asii solbaati ashaggarii no hiyoota abbaate. Inna waan asitti hubessi waan irraa hubattanii fi waan irraa barattanii fi waan keessatti of ilaalta jedhee yaaduu irraa asii qabadee fi wayisanitti hima. Yeroo beeltiin hojjedhu hiriyaa tokko qaba. Hiriyaan kun baay'ee nama cimtuudha. Saayikooloojii sammuu ishee jechuudha nama cimaadha. Mucaa Finfinneetti dhalattee guddatteedha. Nama biyya namaa keessas waggaa dheeraa jijjiirama maatii isheetii irra caalatti jijjiirama ishee osoo hin taane ofiishee mul'achuu osoo hin taane maatii ishee mul'isuuf maatii ishee jijjiiruudhaaf maatii ishee obboleeyyan hunda isaanii keessaa nama adda bahee biyya namaa keessatti jiraachaa turedha. Nama gadatu deebisee biyya namaa hojjechaa turedha. Maatii ishee dhugaa maatii beekamoodha. Faamilii beekamoodha. Gimmaashni kan baratanii hojii olaanaa qabanidha. Gimmaashni immoo kan biyyoota gurguddatan jiraatanidha. Haati gaazexeessituudha. Abbaan isaanii Oromoo Wallaggaati. Garuu irraa boqotee jechuudha. Ergasii haati isaanii Naabiraa heerumtee magaalaa Finfinnee jiraatu jechuudha. Mucayyoon nama warra qabeenya qabu, nama warra akkas wal jedhanii dhalatee guddatee fakkaattu. Gadoo deebiftee waggaa 15 waggaa 16 biyya Arabaa deemuu filadhe jettee sababa isheen biyya Arabaa deemuu kana filatteefis mana kiraa keessa jiraannatte. Magaalaa Finfinnee mana kiraa keessa jiraannaa obboleeyyan ishee biyyoota gurguddatanaa jiraatu malee amma kana sammuu waa walisanii yaaduu kana hin qabani. Sammuu ishee baay'ee sammuu akka jedhe isinii himuu hin dandeenyedha jechuudha. Ilaalchi ishee qabu. Nama amma kufni 12 barateedha. Sammuu ishee dhugaa warra PhD barate caala kan hojii hojjetudha jechuudha. Iyyeessa biratti yoo dhufte akka taasoftu beekti, sooressa biraa yoo dhufte akka taasoftu beekti, rakkinatti yoo dhufte akka dabarsitu beekti, wayii gadi shaampoo saamunaa akka itti fayyadamtu beekti jechuudha. Uffannaa isinitti himuu danda'u. Mucayyoo kana waan kana keessatti waan isin of ilaaluu qabdanii warra hojjetee jiraatu, warra kaayyoo malee jiraatu hin ta'ina. Warri keessanaa qabaatanis, warri keessanaa dhabanis waan baataniif manaa beeka. Yoo warri kee hin qabu taate qabeenyi warra keetti hin mul'achuun gadi hin qabu. Dhamaate qabeenya keetti gaafa dhuftu yookiin waan kan keetti gaafa dhuftu qabaasaas hin bareeda, itti jiraachuusaas hin bareeda, itti dubbachuusaas hin bareeda jechuudha. Kanaaf biyyi namaa kaleessa maatii keetti uffata kan hin miicine, maatii keetti buna kan hin dafne gaafa ganda Arabaa dhuftu waan baay'ee hojjetta beeki. Biyya Arabaa akka maatii keetti sana akka biyya keetti hin ta'u. Qarshiidhaan si finanii waan qarshiin soo hojjetu sana hunda hojjetta jechuudha. Filannoo kee malee dirqama jechuudha. Kasi ajaa'iba jechuudha. Kanaaf waan baataniif beekaa akka mucayyoo kanaatti jiraadha isiniin jira. Maatiin koo gurguddoodha. Maatiin koo akkas jettee hin teenye biyya keessa jechuudha. Qabsoo ishee yookiin waan keessa isheetti mul'ate sana, waan keessa isheetti ife sana baastee hojjechuuf yookiin baastee mul'isuudhaaf biyya namaa filatte waggaa 12 baratte jechuudha. Achi maal gooti akka carratee biyya Dubaay ishee qaqqabee lafa biyya Dubaay deemtee mana haraboota kan argitu magaalaa Finfinnee keessaa jechuun laalaadha. Haa ta'u malee wanti ana kofi kiyya footoo irraa argee kan irraa viidiyoo waliin bilbilaan argee waan biyya Arabaa kana jalaa galee hin qabu jireenya ishee jiraatu haadhi ishee sadarkaa qaxarattee jiraatti jechuudha. Dhugaadha kana achi mucayyoo kuni maatiin mana maatii kiyya maafani jijjiiru. Dizaayinii mana maatii kiyya maafani jijjiiru. Soofa mana maatii kiyya maafani jijjiiru jechuudhaani. Biyya Arabaa kana hojjettee meeshaa gurguddaa firiijii, waashing clothing kan ittiin uffata miiccaan, kaawuyyaan, ayiranii waan tokko ittiin hin hafne jechuudha. Maatii ishee guutaa turte jechuudha. Achi mootummaa kana keessattuu yeroo biyya jirtu hiriyaa qabdi jechuudha. Boyfriend jedhamu jechuudha. Boyfriend isheenis mucaa warra guddaati kan warra bakka waamatti dhama'ee nama baratee nama uffatee nama nyaatee jireenya jiraachaa jirudha. Nama isheen jaalatte jechuudha. Yeroo biyya jirtu
والمشي أكلنا مرة أكل نجمدوف جالنا إكسوفي قبل هندو ما ينقوت وان قبل ركال سدرسي بالتكين وان قبل رنيات درسي فوتي من سادتي يجور أشي جالنا سنتي مقصد في يجرو بيارا كان ديمتي أشتري مقرقار سهدا هنقرقارتي أنتم كنا جدو قربيا ديمتي تقشي أما فإن شيء برباد هم تبوت رواتي في تقو جولي ما قالت في النية شو قام بيتو تقو ريو تشيفانا على بو جمرت يجوا قال على بو جمرتو ما جمرت لقاتي جاتي في شفرا جمرت يجوا جيو ما تقول الأسلوب تنتهي يجوا هالشي رياش كنان رياش ديبس كيسا نابرا والبرونول هالشي بيا رباط ديبتي يجوا gara biyya arabaa kana keessa biyya beerus nu bira dhufte fudhadha waggaa ji'a dubaatti see booda gara biyya dubaay dhufte gara biyya beerus dhufte jechuudha ishii mana bulee yoo jette immoo mana bulee isaan hojjedha achi maal isin jechuufani gaafa siin nama tokko waan gochuuf qabdan gootanii fi waan bira dhaabbachuuf qabdan bira dhaabbatanii jaalalli kan jaalataan immoo namni lama yoo wal jaalatee waan wal jaalate sana walii gochuun dirqamas ta'ee fedhas ta'uu danda'a jechuudha. Wal jaalatan jechuun jaalala bichaa daayilaabii bichaa jechuudha. Rakkina warii hubachuutu jira, wal dhageeffachuutu jira, wal gargaaruutu jira, wal gorsuutu jira. Lafa dadhabanitti immoo wal jabeessuutu jira jechuudha. Faana deemsa baay'ee faana deemama jechuudha jaalala keessatti. Jaalalli daayilaabii bichaa kan uumamu jechuudha. Qubeessa bichaa ibsamee kan biraa fa'uu jechuudha. Aarsaa baay'ees kaffalchiisa. Mucaan kuni baay'ee humnaan jaalatti waan beekuuf yeroo biyya beeruutii galte yeroo biyya Dubaay galtus mi'a meeshaa bittee galte jechuudha. Meeshaa bittee armeessaatti kennee tureetti meeshaa sixoota kennee tureetti Dubaay irraa kan bittee galte. Amma tokko akkasitti taa'aa jirtu inni hojii hin arganne biratti xumuree hin arganne ishiin xumurre jechuudha kan biyya arabaa deemuu jammartee. Amma mucaan kun maal jedhaanini guyyaa tokko وبدأ وجين جالتني أتمنى تمرد كان كل ما بيجي ساني درسي بالبلا والقافة تجي سورة جالكولي أشي نفتكم مجراني وجين تيجي لاتشر وبلتك يا بري على نهي بفهمتي وفتى قاعد بوسة جالشر أول لايرة وبلتك وفتى كان بدي يعني جالشر بابي يستجي جالشر شنو ما مقاسة بابي ما جت ما لبت وفتى كان بوليتيك يا وفتى يبا وفتى كسي بربادة هبرة دربة وبوليت سات بيجور هبرة دربة وبوليت سات إيش بيجي نما كسي جراتشون وما تفكر إيش لا بوسة تبرشوا قبل بروسة شيفته بيجي نما كسي سدرون وما تفكر جارا لم يأسر شيفته بيجي نما شيفت بيجي نما ريكون قبل يوم شيفت سنة تجرا كش بس كيسة جرا متى يجرا متى يجرا لا تشيفت بيجي نما ريكون وما ستفكر نجور وبوليتيك وتفكر قول يعني قاعد تجراتشي نوني برجتني وان دندان سجالة ماله جالله كوت سماله جالله كه وبرتك جالله كومتي ثري كباجونا دندا أواش ما فانا جلاتو دندنيا يا رب الجيرو دندنيا غرو يوم في كانونا دندا غرو أجل التباسته وانو برتك يتفتح وكان نجافتشون قبل تاني جالجولا نقوم على جالجولا نمانو تكتوك guddina keessanii barbaadan garuu hiriyaa keessanii garuu abbaa manaa keessanii garuu fireendi keessanii hiriyaa akkasiin guddatanii lafa fagoo deemtanii barbaadan akkasiin yeroo hunda kaampaanii isaanii qofa guutaan bicha barbaadu jechuudha. Kaampaanii sun haati kiyya akkas taate abbaa kiyya akkas ta'e ollaa kiyya akkas ta'e bicha jechuudha. Sitti mela dubbi jalqaba keessatti jechuudha. Hiriyaa jechuun laabii bicha miti hin jirre ba'aa walii baachuu dandeessu jechuudha. Kana bira darbitanii immoo yoo maatii isaa rakkate yookiin maatii ishee rakkatte ofii keenya yaaddee waan gochuu qabdu hiriyaan kee maatii kootiif godhi ati immoo yoo kiddatte maatii kootiif akkas godhi jechuun yaada ulfaataadha jechuudha. Yaada fudhatama hin qabnes jechuudha. Maaliif inni nama waan ta'eef dhinaaf rakkina maatii kee keessa ilaalee gargaaruu danda'a. Atis immoo akkasuma rakkina isa bira jiru ilaaltee gargaaruu dandeessa. Garuu akkas jedhee si ajajachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deemsa deemtee keessatti waa ilaallachaa deemta. Namoonni jireenya keessaniif hin taane karaa baay'ee qaasatti barbaadanii si kuffisu jechuudha. Ijoollee baay'ee maaltu biyya arabaatti umurii isaanii fixe ana dabalate jettanii osoo deemsa deemaa jirtanuu fakkeenyaaf karaa deemaa jiru. Deemsa
Baay'inaas ni jedhu deemsi miilaa bichaa miti deemsi waan baay'ee jira jechuudha deemsi biizinasii deemsi guddinaa yoomsi tajaajilaa deemsi barumsaa hin jira jechuudha deemsi deemte jechuudha waan keessa deemtu qabda jechuudha gaafa kana anama fakkeenyaaf deemsaa sitti mace otoo karaa fagoo si fuuldura yeroo deemaa jirtu namni dudduuba keeraa na eegisiin jedhee ati manni si bira gahuutti dhaabbattee hedda yoo ta'e deemsi fuuldura jiru sunitti sa'aatii dabalataa yookiin yeroo dheeraas itti fudhata jechuudha kanaaf deemsa deemaa turtanii yookiin biizinasii hojjechuudhaaf otoo qophooftanu yookiin mana bitachuuf otoo qophooftanu yookiin hojii garaagaraa hummachuuf sammuu keessa reedi godhanii turtanu namoonni kaayyoo qabne isin duuba asirratti dhufanii dhaabboo na eegi isin jedhu jechuudha dhaabboo na eegi dhaabbadhu na eegi isin jedhu jechuudha gaafa kana dhufanii taayimii keetti karoora keetti yaada sammuu keetti bu'u jechuudha wanta karoorfatteertu sirkaa bittimsanii daandii keessi daandii deemaa jirtu biraas hambisanii daandii isaanii irra sidhaan barbaadu jechuudha kanaaf gaafa nama faana deemtan gaafa namoota faana waa hojjechuu barbaadan gaafa jireenya keessatti nama riyaa kee obboleessa kee maantee riyaa kee miti haadha kee maantee riyaa kee miti deemsa deemtu keessatti deemsa ati deemtu si faana nama hin deemne nama duubatti si qabuu barbaadu akka saaphaphuu biqiloota guddina dhoowwanii sana gadi si quucasuu barbaadan kana deemsa baay'ee deemuu hin dandeessu jechuudha jireenya kee keessattis milkaa'ina argachuu hin dandeessu jechuudha kanaaf namoota akkasii irraa of eeggadhaa namoonni leezinnati yookiin dadhabbii yeroo hunda qabatanii gara keessa dhufan tasuma guddinaaf hin ta'an tasuma jireenya jijjiiramaaf hin ta'an jechuudha obboleettii kanarraa wanti baradhee yeroo sanaatti dhugaatiin jireenya mucayyoo kanaa yookiin gaa'ela mucayyoo kanaatti mucaa kun hin ta'u jechuudha obbira kaampaanii mata rakkina mata sadii mana kiraa mata sadii bira darbee obboleettii kiyya yuunivarsiitii dhaaba'uudhaaf jirti obboleettii kiyya gargaara jedha jechuudha argitanii borumoo waan biraa jedha jechuudha iftaan immoo warqiiftiif jedha iftaan immoo makiinaa iftiif jedha ta'uu ishii danda'e jechuudha na warra akkasii baajaaji sin godhatanii taaksii mataa isaanii sin godhatanii makiinaa miilaan dhufte immoo maal jedhamti maqaa ishii sin godhatanii siniin deemuu barbaadu jechuudha waan dhageeffattanii hin deemtanii yoo ta'e hiriyaan kee yaada kee deeggaruu ta'e kan ishiin inni deeggaru ishiin isa deeggartu yoo ta'e warri kun yoo wal bira afanii waan tokko waan garaa nama nyaatan hin qaban akka kiyyatti jechuudha na kan baay'ee keessan karaa tambisee warra akkasiiti warra dhaabuu na eegisanii jedhan kaayyoo keessan irraa imala keessan irraa jechuudha. Baay'ee keessan maaltu biyya namaa keessatti kuffisee sinaamsee waggaa tokko hojjetatanii waa godhachuudhaaf jettanii eessa sitti ta'ee shiifaa hiriyaa sitti ta'ee shiifaa nama karoora fakkaatee sitti dhufee ati waa'ee maluudhaaf jettaa yookiin waa bitachuuf jettaa sifaanaan bitasii jedha garuu inni sati bitu sana hin bitu sifaanaan deemadha deemsatti deemtu sana sifaanaan deemu otoo nan jaaladhatteertuu yaada gaa'elaa keessa galtaa dhimichi yookiin gaa'elichi gaa'elaa dhimichi dhimma gaa'elaaf si barbaadamu otoo hin taane dhimma biizinasii karaa itti hambisu ta'uu danda'a. Wantoota koottaa xaabbadhaa jedhan bira darbitanii wanta ilaalta sanarra waan yaadni keessa bira jiru sanatti xumurtanii as deebitanii nama na eegisiin jedhu sana bira darbuu qabda malee deemsa kee dhaabdee namichi sana na eegisiin jedhu biratti deemtoo ta'e hojii kee hunda dhaabdee jechuudha karoora kee hunda dhaabdee fedhiin kee karaa tokko jechuudha kanaaf namoota yaadni keessa ibsatanii fi qo'e asitti dhaabbuu na eegi anis yaada kiyyatti dabaladhaanii yaadni isaan dogoggora yoo qabaate dhaabbattanii na eegidha. Wajib kesanti fufa, karoora kesanti fufa, deemsa kesanti fufa sana jechuun jaalladha jechuudha. Hiriyaa obboleettii kana maal ta'e yoo jettanii waan ajaa'ibaati jechuudha. Baay'ee nyaatamtee, baay'ee kassattee, biyya Arabaatti immoo beeruut keessatti yeroo doolaarri wanni feesuu rakkinni doolaaraa ga'e sun ishiin birjee 8 dhabdeerti jechuudha niitii biraa jechuudha. Dura nyaatamaa turte riyaashitiin bobboofamaa turte maatii gargaarsatti waggaa baay'ee turte jechuudha. Beeruut keessa wajumaa turre waggaa firii caachaa ta'e ishiin jechuudha. Anis walbaan turre ishiin garuu dhugaa seenjaa qeensi ishii kun ani illee harkina ciccitee ture jechuudha. Beeruut beeruut keessa kiloorii filaashin akkasatti nama hojjechiisan jechuudha. Ishiin kurnanuu qeensa ishii dhabdee gatte rabuqqee jechuudha. Ishiin garuu gatameera jettee ishiin garuu kufeera kana booda nama ta'utti biyya galte achi nama akkamii nama sanaan adda baasete nama dura kaayyoo ishii kalatti qabee hambisaa ture maal godha? Waaqayyo rakkinuma sana keessa dhaabbattee soomaaf sagada hin qabatte rakkinuma ishee kana keessa dhaabbattee kadhata shanta kuttee hin beektu ortodoksiidha waaqayyo waan godheef isinitti balu obbolootaa koo lafa hiriyaan si kuffisetti lafa firii si kuffisetti lafa ollaa si kuffisetti inaaftu tasuma jechuudha warra akkasii nda'u sikreetaa miidhagu dhugaa sana jedha nda'u warra akkasiitti hiddilan yoo ta'e isaaniif fixaaniin ba'a jechuu isiniin jedha waan kanarra waan biraatti isinitti hima mucaa kun gaafa jedhu ishinis yeroo koronaa bara 2013 yeroo seenuudhaaf jedhu yoo muraasni yeroo afaan galte shifaas galte galte ani immoo sanee keessaan galee jechuudha. Sanee yoo ta'an gara maskaramee bultii shan gaafa afaan galee biyyatti jechuudha.
بريشي سن أبدي وفتش اللي هن كافني على سكان السلامية يا جفالتو ما لقيت تسري جرا ووو سيدتي هو نبي كنتر باندي نقد نما سري جرا نما فوقي كم نما كنتر باندي نقد نما بيزنس جوجل داك أو جيتشوا وموريش ديك أول فكات وشي من سودم سدت ويجي لا يلتش إنما وقع أفتماسكو أرجعت نما بودا نما تلاقى سموش رفتي كأنه في شفانا جلاد أرجعت يرودر بقرو والفجأة سدت تفاك سرتي وده سوالنا قرر يشورا مش أجل سومير كوفته نجاهت تدبته وبروت شنياتا مي بانغو فته هلا قهر كسرتي يشورا كنا فبلوت تنفو أولي يرودم تاني يرو واوجه يفتني نما سيبكوش أشبر إشيني يلا نياتم تيتو سكيتا ميو كده إدلا نياتا نياتم تفايتون قبل يشورا شرا نما غرغر هلاش أكتت ديمتني نيات إشيني جالة بحث قبل نياتم يوفنا دموا وتنام سوسين جالتين يا تمودا نيزا سكنا شرا نافك تيجي يجورا واقعي لقي فتشا أما تكم كيس جراد بيتشا وما كبيته سلقي فتشا يوديمته udah kufit naftu sijala hubletti kuni hada sadan kamu darajarti dia sakit nama hega chade ma hariya hega chade ma halo tasin kucar sudan da mo tasin jara ka bafaqas asin fana da fa hega asin je chubar betala ya da kana sin qabe war da sin je shirrai quran sin kala tarju herti youtube ki amalla ni moji ki alle umat fu fasin jara yo da sin je ittifaq dama dia sama kisgirtan kisat uflan tani إذا واسبة فتوى إلى تناسبك بدل